إياك نعبد وإياك نستعين ربي وادا يخينس عدي سينجر جتشار إنهم إياك نعبدون ثم قفا قبرة وإياك نستعين ثم قفا قرقار سفنات نتي من مسلم توتا kan gabbarru suma malee waan biraa takka illee hin gabbarruudha. Kan gargaarsifannu suma malee waan biraa hin gargaarsifannuudha. Kun imma ahadii jidduu rabbiitii fi jidduu gabrichaati. Gabrichi rabbiif ahadii seenu jira yeroo kan jiru. Mee wanni kun wallahi baay'ee nama saalfachiisa. Salaata keessatti akkas jettee yeroo itti deemtee immoo nama biraa yaammat, makluuqa yaammat, wanta biraa yeroo gabbarte waan hin fakkaanne kun ahadii rabbiif seente san diiguu jechuudha. Namni salaatu hundi, namni faatihaa qara'u hundi rabbiif waadaa seenu jira jechaadha. Ihdina siraata almustaqiima siraata alladhiina irraa hanga dhumaatitti kun immoo tan gabricha kiyyaati jedhe. Sa'alanii abdii wali abdii maa sa'ala. Gabrichi kiyya na kadhate, gabricha kiyyaaf wanni inni kadhate haa ta'uufi ja'a jaan rabbiin. Amma saniifuu faatihaan iddoo sadiitti idda qoodamte jechaadha. Garri jalqabaa kan rabbii yoo ta'u, garri immoo walakkaadha iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinuun rabbii fi gabricha jidduutti yoo ta'u, idinaarraa hanga dhumaatitti gabrichumaaf jechaadha. Saniifuu faatihaan waan guddaa if keessaa qabdi. Isummaan maqaa isii keessaa tokko akkuma faatihaa jenne, akkuma salaatas jedhamti jenne ummul qura'aan jedhamti. Harmee qura'aanaa yookiinis bu'uura qura'aanaa haadha qura'aanaa jechuudha. Wanti qura'aana keessatti gargar adda bahee jiru isii keessatti walitti qabamee jira. Waa hedduu if keessaa qabdi jechuudha faatihaan. Gabaabumatti isiin maal taatee argamte jechuudha akkuma haadhaati qura'aanaaf. Isummaan tun ummul qura'aanis jedhamti jenne shaafiyaas ni jedhamti jaan. Maaliif jecha yeroo dhukkuba tokkotti qaraate asummaan dhugoomsite taanaan sababa sanii rabbiin dhukkuba san ni fayyisa. Akkasuma maasis dhukkuboota qalbiidhaa kan jiru shakkii fi shirkii fi munaafiqummaa fi kana hundaaf dawa waan taateef shaafiyaa jedhamti jechuudha. Akkasuma maasis maqaan isiidhaa sab'ul masaanii jechuudhaan hadiisuma sayyee keessatti dhufee jira ammas maqaan isiidhaa. Sab'ul masaanii jechuun suuraa keeyyata 7 salaata keessatti deddeebitu jechuudha. Masaanii jechi jedhu irra deddeebi'amtee amma qaraamuusii rakaata hunda keessatti jechaadha. Sanirraa kan ka'e sab'ul masaanii kas jennee hiiknaa. Gariin ammoo masaanii jechuun sab'ul masaanii jechuun suuraa ayata 7 keeyyata 7 2 keessaa takka jechuu isiin. Suuratul maa'uuniinis keeyyanni isaa 7 faatihaanis akkasuma keeyyanni isiidhaa 7. Bismillahirrahmanirrahiim idhaa wajji lakkoofnee sanii wajji 7 taati. Warri gariin ammoo bismillah irraa dhiiseeti bakka ghayril maghduubii kanatti ayata godhee sanii wajjin 7 godha. Santa sanii isiniitiitu keeyta deemee laallata. Saniifuu faatihaan maqaa hedduu qabdi. Al-faatihaa jenne as-salaat ummul kitaab shaafiyaa akkasuma sab'ul masaanii jedhamuudhaan beekamti. Wa'aayatuhaa keeyyattoonni siidhaa sab'un 7 isiin keeyyattoota 7 qabdi jechuudha. Nazalat ni buute ba'dal muddassir eega suuraa ba'dal muzammil eega suuraa muzammilihi buutee jedhan isiin tun. Naam bu'iinsi siidhaa suuraa san booda jechuudha. Amma keeyyata 7 ta'uudhaan wajjiin wanta qura'aana keessatti gargar adda bahee jiru hunda is keessatti hammattee jirti jenne insha Allah gaddeemnee laalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن ودون إيجالين درة أعوذ بالله تيتو درة دربو قبا أعوذ نين تكفما أي أعتصم نين إيجما وألتجئ نين إركتا بالله ربي نين تكفما من الشيطان الرجيم شيطان دربما تيسنرا يعني المطرود من رحمة الله إذا رحمة ربي الرا فقيفمي خن درب مسنرا ربي نين تكفما جتشوت وإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جاء ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أجج قرآن خيستي يرو قرآن دبسو برباد فإذا قرأتان أردت القراءة يرو قرأوا برباد يجو إيجا قرأته في التبود يجو متي يرو قرآن دبسو برباد فاستعذ بالله ربي تكفمي من الشيطان الرجيم شيطان رحمة ربي الرا درب ما كيسان خان رحمة ربي الرا فقي فمسان الرا تكفمي مالف كن جامع إيرو رقما اسم خناو أما شيطان يوني في كسست ربي الرا مقام فتمالي يوني في ربي تكاقود التيك كسست إيقل تمالي قرآن مخانا قلبي تيخيست وانبراتي جيرونيز نشكما مالك جنان شيطان ilmana maa kana wajjiin ibaadaa hundatti wajji hirmaata laammayni hatta salaata keessatti illee itti dhufa shayxaanni maaliif waan silaa qara'u jirtu sanirraa qalbii ta'e gara biraatti daayibarti godhuuf akkasumammaas salaatuma kanarraa qalbii ta'e fageessuudhaaf ni dhufa kuni beekamaadha kun akkuma madura arkamee jiru waan beekame kun hadiisa sahiha bukaariidhaa keessatti himamee jira jechaadha shayxaanni جلقبماو لأقعدن لهم صراطك المستقيم جي ربينو والله جي خخته لأقعدن نين تاعافي خخته كهوجين نونتي توكيدا لأقعدن نونتين أمر جرتوتان شدا يقينيس سغلي جبدو تاتسوني مال غرسيسي دبيغا جبيسو غرسيس إلمان آدم كان نين تاعافي صراطك المستقيم خرافي خان سري سن كيسان تاعافي جي خراجلنا كيسان تان جنة چلاميني اي سبكيني تاو صلاة مخيسة جرا صدقوا ما تسنى سنة خيسان سقفة مسجد مخيسة سيتا إدو بران بربادين اي شيطان درادين مسجد أفيته أما شيطان الرا ربي تمغنفتون الرام فتن جيشودا إخلاصك باش شوف أكسم ماسس قرآن مخناو بفبراتين أكا شيطان ستمولفني مال قدوك أبددوبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو برباتي سيتشال أدوين لما تجراجان أدوين تكا تن ظاهرة إجان ست ملتو تن ماسس أوليته